Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan nagaa keessanii isiniin jedha. Ardha wanta manuma keenya keessa teennee mataa keenya nuuf dheeressu jechuudha. Dhugaa rabbii isiniin jedha. Baay'ee ka luuccaa godhallee hin dheeressallee haga tokko hin dheeressa jechuudha. Wanta ofii kiyyaa itti fayyadamee arge waan ta'eef jechuudha. Baay'ee yeroo baay'ee isatti fayyadama. Akkasumallee jijjiirama baay'ee ka irraa arge jechuudha. Maalin isiniif fakkaate gariin killee fi akkas cabsaa godhadhaa jimbila fa'aa walitti daakaa godhaa jedhanii haa ta'uti garuu ka isarra baay'ee xuruudha. Mataa keenyas nuuf dheeressu mataa keenyallee mijaa vaaziliinii yoo ta'u vaaziliiniin walii baay'eedha waliif baay'eedha garuu haa ta'uti garuu vaaziliinii isa kana jechuudha. Yeroo baay'ee isa kanatti fayyadama mata makiyyaaf jechuudha. Asiin immoo akkana jira. Baay'ee jijjiirama guddaa qaba jechuudha. Maaliif matallee hin luuccessaa deebi'iiti ammoo akkasuma baay'ee bareechisa mataa keenya. Baay'ee luuccaa godha. Ofii kiyyaatti fayyadamee waan argeef kanaafuu itti fayyadamtaniitiin akka irraa fayyadamtan abdii qaba jechuudha. Vaaziliiniin kuni isa kana. Vaaziliiniin garuu olii baay'eedha. Isa kana vaaziliin jedhee isiniin barreeffamaan jira. Isa kana baay'ee fayyadama garuu matattis nama qabata. Haa ta'uti shaampoo isaa saansiliik jedhamutu jira. Barreeffama saansiliik jedhee suuraa killee ofirraa qaba. Suuraa killee kan ofirraa qabu isaa yoo dhiqattan irraa baya. Kanaan illee akkasumallee karaa biraatillee wanta mataa namaa dheeressu baay'eetu jira. Isinii hin barsiisa jechuudha. Akkasitti itti fayyadamaa jechuudha.